Konferensiin dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi karoorri hojii bara 2016 daayirektireetii to'annoo qulqullinaa fi fayyaa wal qabatanii fi oomishtoota magaalaa Shaggaritti gaggeeffame. Konferensiin kun haala walitti dhufeenya dhaabbilee fayyaa dhuunfaa fi mootummaa cimsuun danda'amuu fi qulqullina eeganii waloon hawaasa tajaajiluun danda'amu irratti kan xiyyeeffatee jedhame. Marii kana irratti hoogganaan waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar, itti aantonni waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar, hooggantoonni waajjira fayyaa kutaa magaalaa, daayirektaroonni, ogeessotni, regulaatoorii, abbootiin qabeenyaa, oomishtoonni fi ogeessonni fayyaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa hirmaataniiru. Marii gaggeeffame irratti hoogganaan waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Abarraa Botoree yaada kennaniin magaalaa Shaggar iddoo jireenya hawaasaaf mijattuu gochuuf tajaajilli fayyaa qulqullina qabu murteessaa ta'uu kaasuun milkaa'ina ijaarsa sirna fayyaa fi kenna tajaajila fayyaatiif dhaabbilee dhuunfaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuun murteessaadha jedhan. Warra seektara mootummaatiin ala yookaan immoo dhaabbilee fayyaa dhuunfaa kan ajajan kan qofaa isaanii ispeekti godhanii akka hantuutatti kan ari'an odoo ta'in walitti dhufnee kaayyoo dhaabbanneef san haala ittiin galmaan gahuu dandeenyu irratti marii gaggeessaa. Keessattuu immoo marii keenya keessatti dhimmoota fayyadamummaa hawaasaa keenya miidhuu danda'an adda baasnee isaan irratti waliin ciccinee akkaataa ittiin hojjechuu dandeenyu uumuu danda'uu qabna. Weerarri dhibee daddarboo mul'ataa waan jiruuf dhaabbileen fayyaa dhuunfaa akka arganiin dafanii gabaasuu akka qabanii fi dhaabbileen tajaajila kennan qulqullina irratti xiyyeeffachuu akka qaban akkasumas waan hojjetan qindoominaan akka hojjetan gaafatan. Weeraroota kam keessattuu iyyuu dhaabbileen fayyaa dhuunfaa keenya sirriitti hubatanii waan keessa jiru hubatanii nu waliin hiriiruu akka qabaniif waltajjii kaayeffateedha. Isas yeroo ammaa kana weeraroonni adda addaa akka biyyaattis akka naannoo keenyattis darbees immoo akka magaalaa Shaggarittis kan mul'achaa jira waan ta'eef karoora keenya bara 2016 akka seektara fayyaatti karoorfanne isin ilaalcha keessa galchuudhaan karoorfanne waan ta'eef isinis kana hubattanii nu waliin akkaataa ittiin hiriiruu dandeessan hubannoo waliigalaa akkaataa ittiin qabaannee uummata magaalaa kanaa uummata naannoo keenyaa tajaajila fayyaa qulqullina qabu akka inni argatu gochuu dandeenyu irratti marii gabaabaa gaggeessinee yaadne poozitiivii walitti dhufeenya keenya wajjin kompetiishinii cimaa qulqullina tajaajila fayyaa nuti kennus hangasuma cimaa deema. Saganticha irratti dookumentiin qorannoo fi hojiilee bara ittaanuu haala ittiin to'atamuu danda'amu irratti qophaa'ee hirmaattota konferensichaaf dhiyaateera. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti argannoo hordoffii fi deeggarsaatiin dhaabbileen fayyaa 202 dhibbeentaan 75 ta'an rakkoo xixiqqaaf gurguddaa kan qaban ta'uu fi gorsi akeekkachiisaa fi tarkaanfiin sirreeffamaan fudhatamuu fi marii gaggeeffamenis yeroo gabaabaatti akka sirreessan kallattiin kaa'amee hordofamaa jira jedhame. Hirmaattonni konferensichaas dhimma qulqullina tajaajila fayyaatiif xiyyeeffannoo guddaa barbaadaa jiran. Kana malees gaaffilee dhimma hojii wal qabatu kaasaniiru. Gaaffilee hirmaattota irraa ka'eefis hoogganaan waajjira fayyaa magaalaa Shaggar obbo Abarraa Botoree deebii kennaniiru. Karaa biraatiin maakafafaa jimlaa mootummaa irraa waa argataa hin jiru. Karaa Oromiyaatiin maaltu yaadame? Ragaa amma jiruun qorichoota biyya keessa jiran keessaa parsantii 92 kan ta'u impoortidii alaa galaa jechuudha. Kan immoo alaa galchuudhaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Akka magaalaa Shaggaritti garuu karoora yeroo dheeraa keessatti qabannee jirra jechuudha. Dhiibamnee hojii keessaa ba'aa jirra waan taaneef gibira humnaa ol nutti ramadamee jira. Kun furmaata akkamiin furmaata argachuu qaba? Gibirri tokko nama kamirratti iyyuu kan kaa'amu ulaagaa mataa hin qaba. Galii ati galchitu bu'uura godhachuudhaan gibira mootummaa kaffallaa jechuudha. Seeraan ala immoo waan nuti hin galchine olitti nutti dhufa taanaan teenyee mari'achuun komii dhiyeeffachuun hin danda'amu waan ta'eef akkaataa sanii furaa deemuun. Sagantaan akkanaa walitti dhufeenya dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa kan cimsuu fi kenna qulqullina tajaajila fayyaatiif murteessaadha jedhan hirmaattonni. Waltajjiin akkanaa walitti dhufeenya dhaabbilee fayyaa mootummaa fi kan dhuunfaa akkasumas walitti dhufeenya waajjiraalee fayyaa fi dhaabbilee fayyaa kan cimsudha. Dhaabbileen fayyaa fi mootummaa hantuutaa fudurree ta'uu qabu walitti dhufee wal faana jechuu qaba jedhamee ka'aa ture. Kun immoo gara piraktikaalitti deemamuu qaba. Sababiin isaa hamma hawaasa tokko tajaajilutti hamma uummata tokko tajaajilutti hamma kaayyoo galma tokko qabnutti wal faana taanee yoo hawaasa kana tajaajille walitti dhufnee hawaasa kana tajaajille hawaasa kana productive gochuu dandeenya. Waa'ee fayyaa irraachisee dhukkuboota daddarboo ta'anii balaa geessisaa jiran erjant kan jedhaman gurguddaa kan jedhaman irratti xiyyeeffannoodhaan akka malaariyaa kan akka dhukkuba koleeraa fa'aa kan jedhu ajandaa isaanii tokko ka'ee dhukkuboota 33 jedhaman keessaa isaan kana waan sadan tokko irratti mari'anneerra. Lammaffaa waa'ee qulqullummaa qabeessa waa'ee kiliinikaa fi faarmaasiiwwan jiran
kutaa magaalaa shaggar bulchiinsa magaalaa shaggar keessa walumaa galatti kan jiran laallee lammaffaa warshaalee adda addaa nyaata kan oomishan hoteelallee karaa inspeekshinii ittiin godhamee wantoota argatan keessattuu qulqullummaadhaan wal qabatee wantoota badaa turanillee waan laalan akkaataa evaluation itti godhanii fi hanqinoota jiran kan cufamanillee kaasanii sirriitti